muka akkuma dhugaatiin meeshaatti naqamuu danda'u dhangala'uudha. Akka mukaa qilleensa ni qulqulleessa. Magariisas. Garuu hiddaa fi baala hin qabu. Wanti amma jechaa jirru kun maaliin? Haa ilaalluun waliin tura. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya qaqqaalii, nageenyaa fi jaalalli keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kun Muraad Moo Productionidha. Maatii Muraad Moo Production ta'uuf mallattoo subscribe tuqaa. Kun muka bifa dhangala'aa qabudha. Wanti isin ilaalaa jirtan kun iskiriinii TV yookaan meeshaa qurxummiin keessa taa'uu miti. Kun lubbu qabeessa hafuura baafachuu danda'u muka dhangala'aadha. Eeyyeen muka akkuma dhugaatiin meeshaatti naqamuu danda'u dhangala'uudha. Kalaqa kana kan argate Dr. Evan jedhama, saayintistii biyya Sarbiyaati. Guyyaa tokko rakkoo guddaa arge. Rakkoon kunis namoonni magaalota gurguddoo keessa jiraatan mukkeen baay'ee qilleensa qulqulleessan barbaadu. Garuu gamoowwan, siidaawwan akkasumas karaan namni miilaan irra deemu baay'ee waan ta'eef bakki mukkeen dhaabuuf qophaa'e hin jiru. Kanaaf Dr. Evan yaada ajaa'ibaa kana qabatee dhufe. Innis teessoo tokko keessa muka kaa'udha. Eeyyee akka mukaa qilleensa ni qulqulleessa akkasumas magariisadha. Garuu akka mukaa hiddaa fi baala hin qabu. Kun liquid sirii jedhamee waamama. Yookaan afaan keenyaan dhangala'aa sadi akka jechuuti. Meeshaa kana keessa bishaanii fi wanti dhoksaa maayikiroo'algee jedhamu walitti makamee jira. Maayikiroo'algeen ija duwwaan arguun kan hin danda'amne yoo ta'u, isaanis akkaataa adda addaatiin bishaan keessatti argamu. Guddinni isaanii maayikiroomeetirii muraasadha. Maayikiroo'algeen hidda baala hin qaban. Jiraachuuf aduu, bishaan akkasumas faallaa keenya kaarban daayoksayidii barbaadu. Gabaabumatti maayikiroo'algeen baay'ee xixiqqoodha. Yeroo isaan meeshaa kana keessatti hafuura baafatan qilleensi qulqulluun bahee qilleensi faallamaan seena. Faallaa namaa jechuudha. Liquid sirii kana bakka barbaanne kamiyyuu kaayuu dandeenya. Mana keessa yookaan manaan ala kaayuu dandeenya. Liquid siriin kun akkuma mukaa qilleensa qulqulleessa. Ammuma qilleensa qulqulleessuun magariisa ta'a. Liquid siriin rakkoo faalama qilleensa magaalotaa kan karaa aadaatiin keessummeessuu hin danda'amne furuutti jira. Jechuun kan akka paarkii fi mukkeen dhaabuu eegasii hanga guddatutti eeguu jechuudha. Liquid siriin tokko qofti akka muka waggaa 20 qilleensa qulqulleessuu danda'u bakka bu'a. Kanaafuu waggaa 20 guutuu biqiltuu tokko dhaabnee hanga guddatu eegurra liquid sirii kana guyyaa tokkotti dhaabuu dandeenya. Amma yaadni Dr. Evan muka bakka buusuu miti. Mukkeen hundi keenyaayyuu ni jaallanna. Yaadni jiru teessoo bakka buusuudha. Eeyyeen teessoo bakka buusuu. Laala, teessoon kun bareedaadha. Garuu faayidaan inni qabu faayidaa tokko qofa. Innis irra taa'uudha. Garuu teessoon kun teessoowwan kanneen biroorra gaariidha. Wantoota adda addaa namatti toluu fi ajaa'ibuu ofirraa qaba. Akkasumas faayidaa garaagaraa nuuf kenna. Muka ofirraa qaba. Kana jechuun qilleensa qulqulleessa jechuudha. Teessoodha, irra taa'uuf tajaajila. Akkasumas bilbila keenya chaarjii godhachuu dandeenya. Har'aaf biyya Sarbiyaa magaalaa Belgrade keessatti argama. Garuu yeroo dhiyootti biyyoota garaagaraa kanneen akka Ameerikaa, Faransaay, Indiyaa keessatti ni argama. Hordoftoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kan isin waliin ture an Muraad Muhammad. Yeroo keessan irraa waan nu laattaniif guddaa galatooma. Yaada yoo qabaattan koomentii nu dhaqqabaa. Like, subscribe gochuu hin irraanfatina.